السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوان كوني وليل جل أصفر جنين بدنو دالتي جنيني بيتنيا سقوط ودا دوا بواسيرا نما غران لا غرا سغران جباتو خسغران الرامباني خسغران ديغا قبدو akkasuma yookiin qinxaalootiin bawaasiiriin gabbee cinqu tumanii hurreessanii malaaqaa tokko tokko guyyaa lama Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jiniras originalli jiniras kana walo masha Allah kan. Jiniras kun heddu qoricha jaba dhukkuba faalijif heddu beekama daga baadiyaa waacuu jirraarra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota peejii keenya fakkooyyatanitti nageenya rabbiisinaa ta'uu jechaadha. Arra dawaa ajaa'ibaa dawaa bareedaa kana isinii himu deema nama waaniin amma an himu kana dhukkubsatu biraan gaya itti himaa sheera godhaati sawaabaa wanni nu gammachiisu keessaa waan nuti asii himnu kanaan namni itti fayyadamee fayyee galatoomaa jee nu barreessaa jira. Kanarraa dawaa kana isin hima dawaan kun sooroma leencaa janiin inni kun jechuudha sooroma leencaa jedhama bakka hundatti argama. Maaliif dawaadha nama umuudul faqrii deeskii masharaarratti kajaan jechuudha lafeen bakka deemte yoo isa kana fayyadame ni fayyaa jechuudha. Akkasuma ammas dhukkubbii duwidaa tis hedduu gaariidha inni kun jechuudha sooromni kun sooroma leencaa jedhama. Akkanaatti fayyadamaa immoo isiniif hima ammas isa kana tumtanii hurreessitanii gingilchitanii foonii wajjiin affeertanii yookiin maraqaa wajjiin yoo dhuydan lafee duwidaa narbii waan jedhamu bilisa irraa taata jarrabnee garree inni kun lafee duwidaa deeskii bakka deemte hunda bakka deebisaa jechuudha inni kun jechuudha tumanii hogguu hurreessanii dhugan akkanaatti fayyadama akkatti fayyadamanii wanni inni haala dawaatiif narbiidha warri narbii qabuu biraan gayaadha haati teenya abbootiin keenya kan narbiin dhukkubuu jira itti haa fayyadamanii miila kada kubus sanirraa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Waan ani mukana sheer godha wal biranga namni hundi itti fayyadamaa jira. Ammoo akkaataa itti fayyadama isaa ogguun likkitti qalbeeffadha. Akkaataa itti fayyadama. Har'a muka kanaa wajji waliin barsiisuuf. Kan agarta. Muni kuni qajimaa nuuree haroo janiin. Biyya biraatti immoo Tanzaaniyaa jedhama. Afaan Arabaatti immoo العطر الحشوشية جانين إسا غنيتشو ماليف دوادا واني تدوا واني أمتا ديدمت ولا أني لاش يوكين دعو السالف جانين رفين سكت أكا سانتمات نمر هذا موسن أكامت تمتي رئيسيتي ريدان يچو غافا ريدان نيبال ليسا يچو مال لاش يوكين دعو السالف رفين سا نمر هذا مو بنيس نمر رابي رفين سا ni fayyisaa kanmaaf dawannini jawaaddaatti fayyadama. Kun qoricha bareedaa hadas jedhama. Dhukkuba hedduuf qoricha mujarraba. Hadas kana fakkeenyaaf qoricha narvii hedduu jabaatteef zayita irraa baasuudhaan takka tumtee akkasitti watti dhooyte qoricha jabaadha. Ni'imaa guddoo ijarsa kun qorichummaa isaa hawaasni keenya beekee itti dalagate nuti irra hedduun nama ijarsa jennaani inni muka zaytunaati zaytuna wattiini wazaytuuni karabbiin jee dubbate san qoricha kun dhugumaan qoricha hamma hojjetamu keessatti dhukkuba hedduu wallaadha sanirraa dhukkuba sukkaraa namni yeroo hunda isa daakkatee goggoysee gaaddisa jalatti bifa sirriitiin ganamarraa maankaa takka fudhate dhukkuba sukkaraa gabbuusaa hundeen balleessaa jechuudha itti fayyadama dhukkuba sukkaraa akkasuma digaloon isaa ijoollee fincaantuuf ijoollee halkanii jalatti fincaantuuf hedduu qoricha bareedaadha saniif jecha ijarsa kanatti haa fayyadamnu irra hedduun ijarsatti beeka muka ijarsaa ammoo inni zaytuuna baala zaytuunaati.